Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu mana hidhaa magaalaa Gujii Lixaa Bulee Horaatii hidhamtoota 2,000 ol gadhisiisuu hime. Ittaanaan ajajaa waboo Gujii Lixaa Abdiisaa BBC'tti akka himetti sa'aatii dheeraaf humnoota mootummaa waliin erga waraana geggeessaniin booda hidhamtoota gadhiisaniiru. Ittaanaan kantiibaa magaalaa Bulee Horaa BBC'n dubbise garuu namoonni mana hidhaatii miliqan 480 gadidha jedhaniiru. Ameerikaan waggoota 3 dura magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti haleellaa gamoo hoteelaa irratti raawwatame qindeesseera kan jettu hoogganaa Alshabaab bakka jiru nama natti himeef badhaasa $10 miliyoona 10 kenna jette. Mohaammed Abdii Adan qaama seelee Alshabaab hoteela Duusit Diituu jedhamu irratti raawwachuun du'a namoota 22f sababa ta'ee dursuun qindeesseera jedhameera. Bulchaan humna waraanaa Sudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah al-Buraanii fi Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Salva Kiir nageenya biyyoota lamaan eeguuf humna waraanaa waloo hundeessuuf waliigaluu miidiyaan mootummaa Sudaan TV gabaaseera. Waliigalteen kun ifa kan taasifame marii hooggantoonni ministeerotii ittisaa fi haja alaa biyyoota lamaan magaalaa Juubaatti gaggeessan booda yoo ta'u, humni waraanaa waloo kun daangaa biyyooti lamaanii kiloomeetira 1,800 ta'u eeguuf kan bobbaafaman ta'uun ibsameera. Odeessa keenya ittaanutti himuu dabarru naannoo Oromiyaa keessatti bara 2012 keessa sarbamni mirgoota namoomaa hammaatuu ta'an raawwachuu gabaasni tokko mul'ise. Iji addunyaa lola kaaba Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee wayita turetti Oromiyaatti ajjeechaan hidhaan buqqa'insii fi kaanis raawwachaa turan jedha gabaasni dhaabbanni Ollaa jedhamu baase. Gabaasni fuula 33 afaan Ingiliziin maxxanfamee fi mata duree Humans of Oromiyaa jedhuun dhiyaate kun yaada furmaataa raawwachuu qaba jedhus lafa kaa'eera. Daayirektara olaanaa dhaabbata Ollaa kan taate Aadde Seenaa Jimjimoo kaayyoo gabaasa kanaa fi maal milkeessuuf akka karoorfatan BBC'tti himteetti. Riippoortiin kun kan bara 2022ti. Dhibbaan kumallee jechuu dandeenya Oromiyaa keessatti du'anii jiru. San keessaa dhaabni keenya torbaanitti al tokko keezii nam tokko qofa fudhatee hojii dansaa guutu kan jeeqatti amane gadi baasa. Riippoortiin kun walitti qabee kan waggaa tokko kara nama 40 kan ta'u baasee maxxansaa samarii isaa baase jechuudha. Waliigalatti samariin isaa qabiyyee gara 3-4 keessaa qaba. Tokko barri 2022 maal fakkaata uummata Oromootii fi kan jedhu. 2 mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan addunyaa haala Oromoo sistemaatik ta'e kan irratti maal gochuu qabaa kan jedhu. Sadaffaan inni guddaan ammoo transitional justice fi akkasumas ammoo UN biisan keessatti investigate godhaa jirti. Investigation kana keessattis kan biraatis hatattamaan akka laanchi ta'ee nageenyi uummata saniif akka dhufu kan jedhu qabxii kana keessaa qaba gabaabinatti. Gara xumura gabaasa kanaarratti yaadolee furmaataa jettanii wanti keessan illee jira. Isaan maal fa'ime ammoo eenyu ilaallata gabaasni kun innaa hojjettan? Xiyyootti kan hojjetamee jedhee fi inni guddaan mootummaata addunyaadha. Ollaan dhaaba mootummaa akka Ameerikaa, mootummaa gamtoomee UN keessatti Special Rapporteur, UN gamtaa expert warra jedhamu iyyuutu jira. So barruun kun directly jalaaf gala jechuudha. Barri 2022 kana fakkaata. Kanaafiyyuu saffisaanii maaltu ta'uu qabaa kan jedhe akkuma jette qabxii ta'ee haga 7-8 lafa kennee jirra. San keessa mootummaan Ameerikas ta'e mootummaan addunyaas mootummaan Itoophiyaa illee duraan dursatti dirqamni irra jiru mootummaa Itoophiyaati security nagaa uummata tokkoo eeguu fi rakkoo Oromiyaa irratti fi Oromoo keessatti deemaa jiru kana irratti publicly akka wanna kana condemn godhanii gaafatee jira. Lammata irratti ammoo ka gaafatee jiru UN akkuma beeknu investigate godhaa jirti garuu mootummaan Itoophiyaa investigation kana akka UN qaamaan dhattee gootu dhoogaa jira. Hayyama kennee fi waggaa 2 fi kana ammoo hayyamee fi keessattuu Oromiyaa keessatti bakka hanqinni informationaa jiru UN'dha akka investigation hayyamee jedhu. Sadaffaa irratti ammoo really beeta namni du'aa jira. We need a ceasefire. Mootummaan nagaa akka waamee jedhu dhaabbolee akka OLA kan wallolaa jiru kana saffisaan dhaabee marii akkuma warra Tigraay wajji godhee jedhee marii karaa nagaa irratti akkamitti furmaata akka ta'e irratti waliin haasa'amuu qabaa kan jedhu qabxiilee kana kanneen fi kaawwanillee keessa keenya. Gama kaaniin ammoo gabaasni keessan sarbamoota
qaamolee nageenyaa mootummaan akkasumas itti gaafatamummaan lammiilee tiksuu kan mootummaa ture. Kunis bakka hedduutti otoo hin tahiin afeera jedha. Haa ta'u malee gabaasa sarbamoota mirga qaamolee hidhatan kaaniin raawwatames kan hammatudha gabaasa kana keessatti. Barruu keenya irratti dubbistee jettee namni nagaa siviiliyan iddoo kana keessatti qaamolee hidhate kaawwaniin kan mootummaa ta'e kan mootummaa naannoo special force adda addaa kan mootummaa warra walolaa jiru irratti iddoo kana keessatti namni miidhamee right to liberty, right to life. Kanaaf jalqaba irratti hojiin mootummaa dirqamni kan warra mootummaa lolotoon ta'in mootummaa bira jira. Namni biyya keessatti nagaan jiraachuuf ru'iin isaa eegamuun dalagaa mootummaati. Addunyaan ammoo mootummaan Itoophiyaa yoo dalagaa sana hojiirra oolchuu dadhabee ru'ii uummataa eeguu kan dandeenye taate mootummaan addunyaa particularly UN special responsibility qaba mootummaa Itoophiyaa yaamicha godhuudhaafi daddafee ammoo investigation credibility ta'e tokko laachi godhuufi because mootummaan Itoophiyaa uummata kana eeguu irratti hin dandeenye kan jedhu bahee kan jedhu. So walumaa galatti waamichi keenya kagoonee fi mootummaa qofa otoo hin ta'in warra qawwee qabatee walolaa jiru kanarratti eegumsa nagaa warra waraana keessa hin jirree fi kan dubbatu. Galatoomii Seenaa Jimjimoo yeroo